realmente un gran jugador, mas no está con su formación ainda psíquica preparada. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya daawwattoota chaayinaal Fuwaad Show jalatti argamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jedhna. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa seenaa Diigoo Maaraadoonaa tokko waan hamma danda'eerraa isin dhageessisuuf qabadhee dhufeen jira. Diigoo Maaraadoonaa taphataa gameessa jaallatamaa addunyaa namni hin beekne hin jira jedhee hin amanu. Taphataa kubbaa miilaa gameessi Diigoo Maaraadoonaan umriin isaa ganna 60tti lubbuun isaa darbe. Taphataan Arjentiinaa fi leenjisaa garichaas kan ture Maaraadoonaan mana isaatti dhibee onnee qabamuun lubbuun isaa addunyaarraa boqotee jira. Jalqaba sadaasarraa wal'aansa baqaqsanii yaaluu beesammuu milkaa'aan taasifamee fi alkoolii akka dhaabus wal'aanamaa akka ture ni yaadatama. Maaraadoonaan waancaan addunyaa maaliif Mesiitti garaa jabaatte kan jedhu gaafiin ni dhihaata. Baddaala dureessa kubbaa miilaa Awurooppaa sochoosu seenaa kubbaa miilaa keessatti taphataa beekamaa kan ture Maaraadoonaan yeroo bara 1998tti Arjentiinaan waancaa addunyaa injifatte. Dursa goolii galchaa kan ture sana booda taphataa ciccimoo adda addaa agarsiisuun kan biyyattiif laate kan turedha Maaraadoonaan. Kilaboota Baarseloonaa fi Naappoolii taphateeras. Taphataa kan ture Maaraadoonaan taphoota Arjentiinaaf taphate keessaa 91 irratti gooliiwwan 34 galchuunis ni yaadatama. Waancaa addunyaa 4 irratti Arjentiinaa bakka bu'uun hirmaachuun isaas ni yaadatama. Waancaa addunyaa bara 1990 Itaaliin qopheessite irratti kilaba isaa qabatee argameera. Wayita sana Jarmaniin dhihaatanii injifatamuunis ni yaadatama. Bara 1994 dawaa si'eessituu fudhateera jechuun shakkamee qoratamus waan dideef biyya akka deebifamu godhameera. Maaraadoonaan bara hedduu qoricha nama si'eessu fudhachuun himatamaa ba'e. Bara 1991 qoricha fudhachuunsaa wayita baramu guyyaa 15f tapharraa ittifamee ture. Maaraadoonaan dhalatee umurii waggaa 37ffaa irratti bara 1997 tapha kubbaa miilaa keessaa of baasuunsaas ni yaadatama. Bara 2008 leenjisaa kilaba kubbaa miilaa biyyaalessaa Arjentiinaa kan ta'e Maaraadoonaan waggaa 2 booda bara 2010 wayita kilaba isaa Jarmaniin injifatamu gadhiisee ba'uunsaas ni yaadatama. Ergasii Yuunaayitid Arab Meeksikoo keessa naanna'uun garee kubbaa miilaa hoogganaa akka ture ni yaadatama. Maaraadoonaan garbaa fi galaana ce'ee Xaaliyaan magaalaa Naappoolii keessatti istaadiyoomii kilaba isaa durii Saan Paawuloottis sirni yaadannoo isaa geggeeffameera. Maaraadoonaan kilaba Naappooliif si'a 188 hiriiree taphachuunsaa ni yaadatama. Galii 81s lakkoofsisuudhaan ni yaadatama. Taphataa gameessa beekamaa addunyaa Maaraadoonaan biyya ollaa Arjentiinaa fi biyya kubbaa miilaatti kan jedhamtu Biraaziilitti wal morkii kubbaa miilaa irratti qaban booddeetti jedhames du'a qaroo kubbaa miilaa addunyaa kanaaf gadda dubbataniiru. Taphataan Maaraadoonaan qaroon kubbaa miilaa addunyaa lammii Biraaziil Peeleen bara wal fakkaataa Maaraadoonaa goota kubbaa miilaa ta'etti uumame. Namootni hedduun lameen keessan goota kam keessaa kam filannu jechuun ni dubbatu jechuunis dubbateera. Maaraadoonaan
maatii makaa xaaliyaan qaburraa dhalate. Ijoollummaa isaan qarqara magaalaa Boonis Hayiraasitti gadadoon kan guutamte taatee argamti. Maaradoonaan Diigoo Maaradoonaan taphataa kubbaa miilaa gameessa Diigoo Maaradoonaan umuriin isaa ganna waggaa 60tti lubbuun isaa darbeera. Dhaggeeffattoota keenya, seenaa kana kan isinitti himaa jiru ani obboleessi keessan Neeymaar Fuwaadiin jedhama. Sheer laayik gochuudhaan seenaawwan biyya keessaa fi footoowwan darbanii fi seenaa adda addaa qabadhee isiniif dhiyaachuun kiyya waan hin oolle. Yoo umuriin jiraanne, yoo umuriin naa jiraattan, yoo isin jiraattan ani isin hin jiraadha. Yoo isin jiraattan hundi keenya ni jiraanna. Oolmaa gaarii, horaa bulaa.